xiinxaltoonni waraanaa fi basaasonni Ameerikaa dhiphinaan akka ragaa ba'aa jiranitti wanti Piyoongiyaang amma gochaa jirtu kun yaalii misaa'elaa idilee miti. Kiim Jong Un amma booda misaa'ela dhukaasee dandeettii isaa hin qoru. Inni amma waraana qabatamaa shaakalaa jira. Duuba Kiim ammoo Raashiyaan dhaabbattee kan jirtu yoo ta'u, waliigalteen Moskoo fi Piyoongiyaang gidduutti mallattaa'e waraqaa daldalaa osoo hin taane inni waliigaltee ittisa waloodha. Kun NATO Bahaa ijaaramuu isaa mirkaneessa. Iccitii waliigaltee Kiimii fi Putin kan addunyaa raasaa jiru bal'inaan qabannee jirra. Waraanni waraqaa irratti dhaabbatullee waraanni qophii fi xiinsammuu garuu halkan tokkoof illee rafni. Har'a addunyaan ija ishee gara Kibba-dhiha Iraan magaalaa Ahvaazitti yeroo naannessitu meeshaa waraanaa addunyaa dhiyaa dhiphisuu tokkotu harka loltuu Iraanitti mul'ate. Meeshaan jabaan Raashiyaa kun akkamitti harka Iraan seenee bal'inaan ni dhageessu. Samiin Afrikaa Lixaa ni waggoota dhiyoositti jijjiirama siyaasaa fi morkii impaayirootaa gurguddoo keessummeessaa ture. Har'a dambalii waraanaa haaraa fi sodaachisaa tokkoof saaqamee jira. Magaalaan Maalii isheen laandilookeedii fi onnee saayile taate guyyaa har'aa dhiphina dhumaaf raafamaa seena qabeessa keessaa seentee jirti. Dubbeemaan garee hidhattoota Islaamaa Jamaat Nusrat al-Islaam wal Muslimiin Abu Huzeefaa al-Baambaarii labsii waraanaa isa xumuraa addunyaatti dhageessisee jira. Nuti magaalaa gudditti Maalii Bamaakoo guutummaatti marsinee to'achuu eegallee jirra jedha. Biyyi Maaliin garamitti deemaa jirti? Jamaan kunneen eenyudha? Yoo xumuraatti nu faana turtan iccitii kana bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashamaar kafuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya Haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Osoom ija addunyaa sammuun peentaagoonii fi kutaaleen miidiyaa warra dhiyaa guutummaatti gara ba'a giddugaleessaatti rarra'ee jiru. Ba'a fagootti obomboleetti biraa kan sirna addunyaa garagalchu tokkotu dhalachaa jira. Leenci nuukileeraa Eeshiyaa Kiim Jong Un yeroo Ameerikaan Iraaniin qabamtee of wallaaltee kanaa akka carraa foddaa tarsiimawaatti fayyadamuun dhugaadhaaf lafee dugdaa warra dhiyaa cabsuun addunyaatti labsee jira. Ji'a tokko qofa keessatti Koriyaan kaabaa yaalii misaa'elaa gurguddaa 5 gaggeessuun ishee qilleensa irratti dhukaasaa bashannanaa gochuun osoo hin taane qoqqobbii addunyaa kan jedhamu waraqaa moofaa irratti haqamee hafuu isaa qabatamaan agarsiisuu fi xiinxaltoonni waraanaa fi basaasonni Ameerikaa dhiphinaan akka ragaa ba'anitti wanti Piyoongiyaang amma gochaa jirtu kun yaalii misaa'elaa idilee miti. Kiim Jong Un amma booda misaa'ela dhukaasee dandeettii isaa hin qoru. Inni amma waraana qabatamaa shaakalaa jira. Tarsiimoon inni fayyadamaa jiru haleellaa Iraaq yookaan baay'inaan liqimsuu jedhama. Kana jechuun yeroo tokkotti misaa'elota baalaastikii fi mataa waraanaa nuukileeraa xixiqqoo baay'inaan furguggisuun sirna ittisaa qilleensa Ameerikaa fi Koriyaa kibbaa guutummaatti jaamsuu fi duuchuu irratti leenjii xumuraa jira. Ameerikaan ayirandamee yookaan tiyaadin qabna jechuun yeroo dhaadattu rooba misaa'elaa kana dura dhaabbachuun abjuu ta'uusaa Kiim gochaan mirkaneessaa jira. Ofitti amanummaan Kiim Jong Un kun eessaa dhufe? Deebiin isaa waltajjii paartii hojjettoota irratti haasaa inni taasisee keessa jira. Kiim Jong murannoo guutuun haalli nuukileeraa biyya keenya waan duubatti deebi'u miti jechuun labse. Inni amma booda Ameerikaa wajjin marii kan godhu meeshaa nuukileeraa isaa dhiisuuf osoo hin taane Ameerikaan dirqamtee akka biyya humna nuukileeraa hidhatteetti beekamtii akka isaaf kennitu taasisuufidha. Osoo Ameerikaan ba'a giddugaleessaa keessatti boba'aa fi misaa'elaa Iraan hordoftee muddamtu Kiim dhoksaatti irra isaa sibiila dachaadhaan guddifatee jira. Wanti madaallii addunyaa guutummaatti garagalchee fi onnee Waashingitaniin cabse garuu dhimma kophaa ijaaramuu Koriyaa kaabaati. Kanaan dura warri dhiyaa Koriyaan kaabaa biyya addunyaarraa kan ugguramtee fi beelofteedha jechuun of gowwoomsaa turan. Har'a garuu Kiim Jong Un kiyyoo sanaa kutee ba'ee jira. Kanas gargaarsaa gaaddidduu kaabaa Raashiyaatiin. Putinii fi Kiim Jong hariiroo isaanii gara waraana dhiigaatti ceesisanii jiru. Kiim loltoota isaa warra addaa fi meeshaa waraanaa isaa waraana Yuukireen keessatti Raashiyaaf gargaarsa yeroo ergu gatiin inni argate salphaa hin turre. Raashiyaan teekinooloojii waraanaa ammayyaawaa midhaan nyaataa fi deeggarsa dinagdee akka bishaaniitti Koriyaa kaabaatti dhangalaasaa jirti. Qoqqobbiin Ameerikaa har'a Piyoongiyaang keessatti akkuma qoosaatti ilaalamaa jira. Kutannoon walta'iinsa kanaa addunyaa raasee jira. Dhiyeenya kana seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif Kiim Jong Un siidaa yaadannoo loltoota Koriyaa kaabaa 2000 ol
waraana naannoo Kursik Raashiyaa keessatti waraana Yuukireen irratti wareegamaniif Ijaareem eebbisiisee jira. Kiim loltoota kanaam akka salphaatti yookaan kasaaratti osoo hin taane akka gootota waraanaa haqaatti faarse. Kun ergaa cimaa dabarsa. Koriyaan kaabaa waraana kana keessaa ifatti seentee dhiiga ofii dhangalaastee dantaa ishee idil addunyaa kabachiifachaa jirti. Hariiroon kun dhiiga qofa osoo hin taane bu'uura misoomaa sibiilaatiinis hidhamee jira. Raashiyaa fi Koriyaan kaabaa riqicha lafaa isa jalqabaa laga Tuumeen irratti ijaaranii xumuranii jiru. Riqichi kun kennaa addaa miti. Inni ujummoo dhiigaa dinagdee fi waraanaati. Guyyaatti konkolaattonni waraanaa fi daldalaa 300 ol riqicha kanarraa qaxxaamuru. Koriyaan kaabaa meeshaa waraanaa yeroo ergitu, Raashiyaan ammoo teekinooloojii niwukileeraa, enerjii fi nyaata dabarsiti. Riqichi kun qoqqobbii UNFM Ameerikaa guutummaatti daaraa godhee jira. Waliigalteen Moskoo fi Piyoongiyaang gidduutti mallattaa'e waraqaa daldalaa qofa miti, inni waliigaltee ittisaa waloodha. Kana jechuun yoo biyyoota lamaan keessaa tokko irratti haleellaan raawwatame, inni kaan hatattamaan waraanicha keessaa seena jechuudha. Kun NATO Bahaa ijaaramuu isaa mirkaneessa. Daawwannaan ministeera Raashiyaa Andiree Biloosey gara Piyoongiyaangitti taasisee walta'iinsichi tarkaanfii yeroo gabaabaarraa gara istiraatiijii yeroo dheeraatti ce'uusaa akeeka. Ameerikaa fi Koriyaan kibbaa amma kiyyoo nageenyaa hamaa keessaa seenanii jiru. Har'a yeroo pireezidaantiin Doonaald Tiraamp baatii caamsaa dhufu Chaayinaa daawwachuuf qophaa'u, oduun Tiraamp Kiim Jong Un wajjin wal arguuf deemaa jedhu dhagahamaa jira. Garuu gaaffiin guddaan as jira. Tiraamp waan duraan fashalaa'e sana amma ni milkeessa moo Kiim Jong Un dippiloomaasii kana akka dahoo yeroo bitachuutti fayyadamee kuufama niwukileeraa isaa saffisiisee xumura? Xiinxaltoonni hedduun dhugaa addaa tokko amanu. Washington Iraan wajjin dhoqqee waraanaa abbaa giddu galeessaa keessatti qabamte. Koriyaa kaabaa dagachuun ishee dogoggora seenaa isa guddicha isheen ofirratti galmeessiteedha. Golamni isaa ifadha. Kiim Jong Un fi Vladimir Putin laga Tuumeen irratti riqicha qofa osoo hin taane dallaa sibiilaa olaantummaa dhiyaa dhorkuun ijaaranii jiru. Koriyaan kaabaa waraana Yuukireen keessatti kallattiin hirmaachuun ishee madaallii addunyaa akkamitti garagalche yoo jenne, Awurooppaa fi Ameerikaan ofii isaaniitiin loltoota isaanii gara Yuukireen erguuf yeroo isaan dirqisiisutti ce'aa jiru. Ameerikaan Iraaniin mo'achuuf yeroo qofaa ishee dhamaatu, Kiim Jong Un ammoo ba'a fagootti gooftummaa isaa labsee ulaagaa isaa dirqisiisee Ameerikaa jilbeenfachiisuuf teessoo isaa irra taa'ee eegaa jira. Addunyaan amma mootummaa haaraa madaallii haaraa fi Kufaatii of tuultotaa warra dhiyaa ija banattee daawwachaa jirti. Samiin ba'a giddu galeessaa inni waraana dheekkamsa seenaa jedhamee Ameerikaa fi Israa'el labsamee ji'a tokko guutuuf har'a boombii fi dambalii misaa'elaatiin haguugamee ture. Marii nagaatiin qabbanaa'eera jedhamee yeroo addunyaan hafuura baafattu, dacheen Faarsi garuu iccitii haaraa kan onnee peentaagoon irraas tokko ifa baastee jirti. Waraanni waraqaa irratti dhaabbatullee waraanni qophii fi xiinsammuu garuu halkan tokkoof illee hin rafne. Har'a addunyaan ija ishee gara Kibba-dhiha Iraan magaalaa Ahvaaz kan Teheraan irraa kiiloomeetira 795 fagaattee argamtutti yeroo naannessitu meeshaa waraanaa addunyaa warra dhiyaa dhiphisuu tokkotu harka loltuu Iraanitti mul'ate. Mee meeshaa dhokataa fi ajjeesaa kana ija xiinxalaa waraanaa fi madaallii addunyaatiin haa ilaallu. Bara dijitaalaa kana keessaa iccitii dhoksuun ulfaataadha. Ogeeyyiin basaasummaa madda ifaa osinti yeroo suuraa hiriira uummataa Ahvaaz keessatti godhame xiinxalan wanti akka ulee tokko kan loltuun tokko gatiitti isaarra kaatee jiru ija isaanii ate. Uleen sun ulee idilee osoo hin taane sirna ittisaa qilleensaa kan gatiitti irraa dhuka'u isa warshaalee Raashiyaa keessatti oomishamee fi addunyaa irratti sodaatamaa ta'e Ebla eessidha. Achuma cinaatti ammoo loltuun biraa meeshaa Iraan ofii isheetti oomishtu kan misaa'elaa jedhamu baatee jira. Kun maaliif peentaagoniin dhiphise? Seenaa waraanaa fi madaallii teekinooloojii yoo ilaalle, Ameerikaa fi Israa'el waraana baatii tokko sana keessatti raadariiwwan gurguddoo fi sirna ittisaa qilleensaa Iraan kanneen akka S-300 ija saatalaayitiitiin argatanii misaa'elaa fi xiyyaaraan barbadeessuuf yaalanii turan. Sirni gurguddaan yeroo hundaa dambalii waan gadi lakkisuuf xiyyaaronni warra dhiyaa kanneen anti-raadiyeeshin misaa'elsi qaban salphaatti adamsuu danda'u. Garuu Ebla raadariin qabu. Inni qilleensa keessatti dambaliin isaa hin bittinneeffamu. Loltuun tokko bosona keessaa holqa jala yookaan gamoo gubbaa taa'ee xiyyaara diinaa yeroo argu qofaa qabsiisee dhukaasa. Diinni bakka inni jiru ijaan argu yookaan raadariin fuudhuu hin danda'u. Xiyyaara doolaara miliyoona 100 lakkaa'amtu F-15, F-35 yookaan heelikooptariin dacheerraa meeshaa dhokataa ta'e kanaan gubatee harca'a. Kun waraana madaallii hin qabne isaa fiixee dhaqqabedha. Meejabina meeshaa Ebla kanaa ija saayinsii waraanaatiin haa xiinxallu. Meeshaan kun dhaloota haaraa yoo ta'u, fageenya kiiloomeetira 6 fi ol ka'iinsa kiiloomeetira 3.5 irratti xiyyaara diinaa adamsuuf dandeettii qaba.
wanti hunda caalaa Ameerikaanaasisuun sirnaam ija ho'aa barbaadu ta'uu isaatiin. Xiyyaaronni Ameerikaa yeroo misaa'ilitti dhukoon ibsaa sobaa gadi lakkisuun misaa'ilicha dogoggorsiisuuf yaaluun eegalaa'essi garuu teekinooloojii sobaa kanaam adda baafachuu kan danda'u waan qabuuf ibidda sobaa sana dhiiseem kallattiin onnee mootorii xiyyaarichaa yookaan diroonichaa dhoosaam. Garaan meeshaa kana maaliif yeroo kana baasee agarsiisteem iccitiin isaa waraana guyyoota muraasa duraa xumurame keessa jira. Yeroo Ameerikaan paayileetiin F-15 ishee kufe sana baasuuf humna addaa helikoophtarii Black Hawk xiyyaaraam C-130 garaam Ispaaniitti ergiti. Xiyyaaronni kunniin raadarii jalaa miliquuf jedhanii lafa rigaa balali'uu qabu. Yeroo kana diinni isaanii inni guddaan raadarii guddicha osoo hin taane loltuu dhokotee iglaam AC gatiitti irra kaawwatedha. Iraan caccabaa sirna ittisaa keenyaa kiyyoo lafa Iraan uwwifineerraa Ameerikaan yoo deebitee samii keenya gadi buusee qabrii ishee qopheessineera jechuun addunyaatti akeekkachiisa dabarsite. Gama dippiloomaasii fi morkii addunyaatiin yeroo ilaallu meeshaan kun akkuma irraa dhufeen onnee warra dhiyaa dhiiksa. Iraan eglaam AC kanaam akkamitti argatte tarii kallattiin Raashiyaa irraa bitatteetti yookiin ammoo karaa Siiriyaa ujummoo dhiyeessii waraanaaf fayyadamtee galchattee jirti. Lamaanuu waan tokko dhugoomsa. Innis sadeen sibiilaa Raashiyaa Chaayinaa fi Iraan ifatti harka wal qabachaa jiru. Waraana Yuukireen keessatti Iraan diroonota shaayid 10,000 Raashiyaaf kennaa turuun ishee ni yaadatama. Har'a immoo Putin gatii oolmaa sanaa kafalaa jira. Oduun iccitii akka agarsiisutti Iraan eegalaa'essi qofa osoo hin taane waliigaltee doolaara miiliyoona 100 lakkaa'amu sirna ittisaa gatiitti isa hunda caalaa ammayyaawaa ta'e kan Verbaa jedhamu isaa seensorii chaanalii 3 qabu Raashiyaa irraa bitachuuf mallatteessitee jirti. Kana jechuun daangaa qilleensa abbaa giddugaleessaa guutummaatti zoonii du'aa ta'uuf deemaa jechuudha. Walumaa galatti suuraan loltuu tokko magaalaa Ahvaaz keessatti meeshaa baatanii mul'atan oduu miidiyaa salphaa miti. Inni labsii ijaarsa madaallii addunyaaraati. Ameerikaan waraana qilleensaa fi misaa'ilaa ammayyaawaan qofa biyya tokko jilbeenfachiisa jechuun yaaduun dogoggora seenaa akka ta'e barachaa jirti. Teekinooloojiin doolaara biliyoonaan ijaarame loltoonni qabuu fi meeshaa qaqalloo ija diinaa jalaa miliquun awwaalamuu danda'a. Trump misaa'ilaam Iraan dhabamsiisneerraa jedhee yeroo masaraa White House keessatti dhaadatu dacheen faarsamoo ija qaraatiin samii gubbaarraa olola keessan oofaa nuti dacheerraa seenaam isin awwaaluu barreessina jechuun dhoksaatti qophii ishee xumuraa jirti. Addunyaan amma morkiin inni dhugaan miinjala mariirraa osoo hin taane hidhannoo lafa jalaan uumamaa jiru kanaam ija raafamaatiin ilaalaa jirti. Samiin Afrikaa dhiyaa inni waggoota dhiyoositti jijjiirama siyaasaa fi morkii impaayirota gurguddoo Ameerikaa, Faransaay fi Raashiyaa keessummeessaa ture. Har'a dambalii waraana haaraa fi sodaachisaa tokkoof saaqamee jira. Magaalaan Maaliin isheen biyya hidhamtuu fi onnee Israa'el taatee guyyaa har'aa dhiphina dhumaa fi raafama seena qabeessa keessaa seentee jirti. Erga abbaa giddugaleessaatti waraanni Ameerikaa fi Iraan qabbanaa'ee booda addunyaan amma ija ishee gara biyya galaana dhabdee garuu warqee fi liitiyamiin badhaate kanatti naannessitee jirti. Mee taphaa waraanaa argansuu diinagdee fi kufaatii impaayirota dachee Maalii irratti taphatamaa jiru kana ija xiinxalaa gadi fagootiin haa ilaallu. Guyyaa har'aa Ebla 29 2026 oduun suukaneessaan tokko gammoojjii Saahil keessaa dhohi. Dubbiimaan garee hidhattoota Islaamaa Jamaat Nusrat al-Islaam wal Muslimiin Abu Huzeyfaa al-Baambaariin labsii waraanaa isa xumuraa addunyaatti dhageessise. Nuti magaalaa guddittii Maalii Bamaakoo guutummaatti marsinee to'achuu eegallee jirra jedha. Kuni dhaadannoo qofa miti ragaan lafarra jiru kana mirkaneessa. Gareen kun halkan tokkotti ministeera ittisaa Maalii Saadiyoo Kaamaraam ajjeesuudhaan onnee mootummaa waraanaa biyyattii rukutanii jiru. Bamaakoon isheen uummata miiliyoona 3 ol qabdu amma akkuma hantuutaa kiyyoo keessaa seentee jirti. Biyyi Maalii buufata galaanaa hin qabdu. Jireenyi ishee, nyaanni ishee fi boba'aan ishee hundi daandiiwwan gurguddoo Senegaal, Kooti Diivaawarii fi Mooritaaniyaa irraa dhufan irratti rarra'a. Har'a loltoonni Jamaat Nusrat al-Islaam wal Muslimiin mootorsaayikilii 100 lakkaa'amu fayyadamanii daandiiwwan dhiyeessii kana hundaa kutanii cufanii jiru. Kuni waraana qawwee qofa osoo hin taane waraana beelaati. Uummanni Bamaakoo daqiiqaarraa daqiiqaatti midhaan dhabee jilbeenfachuuf deema. Wanti hunda caalaa dhiphisaan ammoo haala mootummaa waraana Maaliiti. Hoogganaa mootumichaa Asiim Gootaan erga ministeera ittisaa isaa ajjeefamees ija uummataarraa guutummaatti dhawamee jira. Ibsa hin kennine kaameeraa dura hin baane. Ragaaleen iccitii akka agarsiisanitti sodaa lubbuurraa kan ka'e ajajaa waraana isaa fudhatee lafa jala yookaan buufata waraanaa dhokotaa tokko keessaa isa dhoksee jira. Mootummaan mataa dhabee loltoota hidhatan dura dhaabbachuu hin danda'u. Raayyaan ittisaa Maalii of tuulummaadhaan gootota keenyaa shororkeessota 200 ol ajjeefneerra. Magaalaa Bamaakoo fi iddoowwan biroo to'anneerra jechuun labsuus dhugaa lafa jiru faallaa kanaatiin.
wanti raayyaan kun ifatti haaluu dadhabeem kaabaa biyyattii keessattuu magaalaa Kiidaal harka mormitoota Tawaariq jala seenuu isaatiin. Hayyoonni waraanaa sodaa guddaa tokko qabu yoo mormitoonni Tawaariq FM gareen Islaamaa kun waltaan mootummaa Maalii guutummaatti ni dhawamaa kun isaa akka jirus ragaaleen ni mul'isu. Mi'amma ija keenya gara morkii impaayirota addunyaatti hanannisunu. Maalii jechuun waraana qofa miti isheen dirree warqee FM liitiyeemii albuuda baatirii konkolaataa elektiriikii fooluuti. Faransaay isheen waggoota 100 biyyattii xuuxaa turti eenyaa kana humnaan ari'amtee jirti. Garuu kasaaraan inni guddaan kan eenyuti yoo jedhamee deebiin isaa Raashiyaadha. Erga Faransaay baatee booda Asiim Gootaan biyyattii gootummaatti harka Raashiyaatti kenne. Jeneraalota waraanaa Faagner kan amma Afrikaa Korpis jedhamanii waamamantu Maalii eegaa ture. Ministeerri ittisaa ajjeefame sun namicha Faagnerii as fidee fi riqicha Moskoo turedha. Har'a loltoonni Raashiyaa kaabaa Maalii keessatti dhoo'insa hamaa mudatanii meeshaa isaanii dhiisanii heelikooptariin isaanii samiirraa harca'ee salphina seenaatiin of duuba baqachaa jiru. Ragaaleen tokko tokko loltoonni Raashiyaa meeshaa isaanii mormitootaaf kennanii nagaan boof waliigaltee salphinaa mallatteessan jiru. Kremlin pireezidaantiin Putin dhiphina kana dhoksuuf jecha tasgabbiinaa buu jechuun ibsa laafaa kennee jira. Raashiyaan waraana Yuukireen keessatti baajeta ishee fixxee laaffattee yeroo jirtutti Afrikaa keessattis teessoon ishee jalaa raafamaa jira. Kuni Kufaatii piroojeektii Raashiyaa isa Afrikaatiin warri dhiyaa fi Ameerikaan kana ijaan argamu. Raashiyaan gargaarsa dhugaa miti isin gattee baqatti jechuun olola isaanii oofuu eegalanii jiru. Walumaa galatti Maaliin har'a biyya galaana dhabdee qofa miti isheen ragaa dhugaa waraanaa ammayyaawaa taatee jirti. Jamaat Nusrat al-Islaam wal Musliimiinii fi mormitoonni Tawaariq meeshaa rakasaa fi onneen teekinooloojii waraanaa Raashiyaa jilbeenfachiisanii jiru. Uummanni Bamaakoo dukkana beelaa fi dhukaasa gidduutti rarra'ee gooftolii waraanaa moofaa fi Haaraa gidduutti dhiigaa jira. Addunyaan amma Bamaakoon akkuma Kaabul Afgaanistaan harka mormitootaatti guutummaatti ni kuftimoo dhiiga dhangalaasaa xumura hin qabne taatee itti ufti jechuun mil'achaa jirti. Dacheen saayilamaa qabriim impaayirotaa ta'uu itti uftee jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolamaa. Kanneen chaanala YouTube keenya Haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.